odeeffannoo Baargamaatti yonca'u kilabiin cimaa addunyaa kanaa PSG'n edda galgala goolii 2-1 Aston Villa injifachuun shaampiyoonii mo'amtoota Awurooppaa bara 2026 kan ta'e daqiiqaa 20 irratti Kvicha Kvaratskhelia qoomsa dhuunfaasaa fayyadamuudhaan goolii galcheen PSG dursaa kan qabachiise. Kvichaan PSG keessatti taphataa garaagarummaa uumaa jirudha. Waggoota 2 darban qoomsa gaarii PSG keessatti mul'isaa jiruun PSG'n waancaa Champions League Awurooppaa 2 walitti aansee shaampiyoonii kan ta'e. Taphataan kun Champions League Awurooppaa bara 2025-26tiin qoomsa gaarii mul'iseen taphataa cimaa dorgommichaa jedhamuudhaan kan filatame isa dhaabuun taphattoota sarartii isaatii fi yaaddoo guddaa kan ta'e edda galgala taphattoota Aston Villaadhaa fi dhukkubii mataati kan ture daqiiqaa 45 irratti ammoo Bryan Majo Aston Villaadhaaf goolii galchuudhaan taphni boqonnaa dura goolii tokko qixaan kan xumurame. Lammiin England Majoon Aston Villaadhaaf taphasaa jalqabaatiin kaleessa goolii kan galche. Boqonnaa dura taphataan kun yoo xiqqaate goolii 2 ol galchuu danda'a kan ture. Carraa goolii irra deddeebiin argate keessa tokko qofa gara gooliitti kan jijjiire. Umurii 17 fi guyyaa 212 umurii xiqqaan waancaa mo'amtoota Awurooppaa irratti taphachuudhaan Majoon taphataa jalqaba kan ta'e. Taphni boqonnaa deebitiin daqiiqaa 61 ammoo Desirii Doué goolii galchuudhaan PSG 2-1 injifate. Shaampiyoonii kan ta'e PSG'n waancaa mo'amtoota akkasumas ammoo Champions League Awurooppaa 2 walitti aansee seenaa kilabichaatiin yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii kan ta'e waancaa mo'amtoota walitti aansee injifachuudhaan ammoo kilaba afuraffaa kan ta'e. PSG dura kilaboonni 3 kana dura seenaa kana kan isaan hojjetanii Ajax bara 1973 fi 74, AC Milan bara 1986 fi 1990, Real Madrid ammoo bara 2016 akkasumas ammoo 17 waancaa mo'amtoota Awurooppaa walitti aansee shaampiyoonii kan ta'e. PSG ammoo kan bara 2025 fi 26 innis shaampiyoonii ta'uu isaatiin wal qabatee kilaba afuraffaa waancaa mo'amtoota Awurooppaa shaampiyoonii ta'uudhaan seenaa haaraa PSG'n kaleessa kan galmeesse. waancaa edda galgala waliin PSG'n bara dorgommii 2024-25 eegalee waancaa garaagaraa 10 Luis Enriquetiin durfamaa shaampiyoonii kan ta'e. kana keessaa liigii France 2, Champions League Awurooppaa 2, mo'amtoota Awurooppaa 2 shaampiyoonii ta'e keessaa kunneen muraasa. gareen Unai Luis Enriquetiin ijaarame PSG'n waggoota 2 darban akkasumas ammoo ammatti kilabni cimaa addunyaa kana PSG dha jechuu dandeenya. leenjisaa Unai Emery kan durfamu Aston Villaan yeroo afuraffaadhaaf waancaa kanaan wal qabate. ga'umsi kaleessaa keessattuu mul'isan ga'umsa gadaanaatti kan ture. Unai Emery'n waancaa mo'amtoota Awurooppaa yeroo afuraffaadhaaf xumuraaf ga'uudhaan waancaa kana milkeeffachuu dandeenya. Sevilla, Villarreal akkasumas ammoo Aston Villa, leenjisaa PSG, Real Madrid, Barcelona fi Chelseadhaan mo'atamuudhaan waancaa kana osoo milkeeffatiin kan isaan hafanii taphaa edda galgalaa kana abbaa murtee lammii Somaaliyaa Omar Artan dursuudhaan seenaa kan hojjetanii. kun seenaa dorgommii kana umrii 51 keessatti abbaa murtee lammii Awurooppaa osoo hin ta'in taphaa mo'amtoota Awurooppaa dursuudhaan Omar Artan abbaa murtee jalqabaati kan ta'e. namni kun waancaa addunyaa bara 2026 akka dursuu FIFA'n filatus Ameerikaan garuu gara biyyaa akka hin seenne kan dhorkite. dagalgara galuu galataa UEFA haa ta'utti ga'umsa gaarii waliin Somaaliyaa fi Afrikaa guutuu Omar Artan kan boonse. odeeffannoo biraattuun darbuu taphaa madaallii ga'umsaatiin edda galgala Arsenaal fi Manchester United morkattoota isaanii waliin qixa yoo ba'an. Real Madrid fi Napoliin ammoo morkattoota isaanii kan isaan injifatanii. Evertonis akkasumas injifateera. United fi Arsenaal ammoo qixa ba'anus garuu rukuttaa peenaalitiidhaan morkattoota isaanii kan isaan injifatan. taphaa shaampiyoonii Premier League England Arsenaal irraa eegaluudhaaf Arsenaal Koomoo simachuudhaan dirree isaa irratti jechuudha. Koomoon kilaba Fabregaziin durfamu. Fabregas ammoo kana dura Arsenaal, Chelsea akkasumas ammoo Barcelonaaf taphachuun isaa ni beekama. daqiiqaa 33 irratti Lewis Skelly goolii galcheen Arsenaal dursaa qabateeti kan ture. sana booda garuu daqiiqaa 43 irratti Martin Bautruna goolii galcheen
Koomoo fi Arsenaal goolii tokko qixa kan isaan xumuranii taphicha erga xumuramee booda rukuttaa peenaalitiidhaan kilaboonni lamaan gargar bahuudhaan Arsenaal 4-3 Koomoo kan injifatee tapha kanaan taphattoonni ganna kana tapha madaalii ga'umsaatiin osoo taphatiin kanaaf keessattuu goleegaan Arsenaal David Raya boqonnaa booda jijjiiramee seenuudhaan rukuttaa peenaalitiin lama taphattoota Koomoo jalaa kan deebisee akkasumas immoo jijjiirraa ganna kanaatiin torbee kana keessa kan mallatteesse Bornoo Gimareesh jijjiiramee seenuudhaan taphichaan ga'umsa beessa kan mul'isee rukuttaa peenaalitiin Arsenaal yeroo gargar ba'us goolii galcheera goolii rukuttaa peenaalitii xumuraa immoo Christos Zolis goolii injifannoo kan peenaalitiin kan galche Kepa Arrizabalagaa filannoo jalqabaatiin kan seene Luis Skelly Eze Waneeri Gabriel Martinelli Max Doman Gabriel Jesus fa taphattoonni kunneen filannoo jalqabaatiin seenaniiru Hinkaappee Gabriel Magales taphattoonni isaarraa kunneenis filannoo jalqabaatiin seenuudhaan kan isaan taphatanii Bukayo Saka fi akkasumas immoo Declan Rice tapha kanaan osoo hin taphatiin kan isaan hafan Manchester United Leeds United waliin tokko qixa kan ba'e daqiiqaa 16 irratti Joshua Zexi goolii galchuudhaan Manchester United dursa qabachiisetti kan ture daqiiqaa 29 irratti Brian Aronson goolii galcheen Manchester United fi Leeds United goolii tokko qixa kan isaan xumuranii rukuttaa peenaaliitiidhaan Manchester United 5-4 Leeds United kan injifatee tapha kanaan Yoro Dalo akkasumas immoo Fletcher Santos Dorgu Brian Mbomo Amad Diallo taphattoonni kunneen filannoo jalqabaatiin seenuudhaan gama Manchester United kan isaan taphatan Newcastle United fi Everton ammoo murkii taasisaniin Everton goolii 3-1 tapha kana kan injifatee Tierney Baarii akkasumas immoo Iliman Injaay fi Tariq George goolii injifannoo 3 kan Everton galchaniiru kan Newcastle United mu'amurran baraaremu Barnes kan galche kanaalatti Nottingham Forest fi Bayer Leverkusen morkii taasisaniin Nottingham Forest goolii 2-1 tapha kana yeroo injifatu Dani Ndoye akkasumas immoo Muinga goolii injifannoo lamaan kan Nottingham Forest kan isaan galcha Real Madrid goolii 1-0 Deportivo Alaves tapha injifatee Brahim goolii injifannoo kan Real Madrid taphataa galcheedhaan Napoli namoo goolii 6-2 Aris yeroo injifatu Scott McTominay goolii tokko kan galche Kevin De Bruyne goolii 2 akkasumas Lorenzo Luca goolii 2 galchaniiru McTominay tokko Kevin De Bruyne fi Lorenzo Luca namoo goolii 2 Napoliidhaaf galchuudhaan Napoliin tapha madaalii ga'umsaatiin kaleessa goolii 6 galchuudhaan kan injifatee odeeffannoo jijjiiraa taphattootaatti wal qabatutti yoon darbu Chelsea dhimma jijjiiraa Enzo Fernandez irratti ejjennoo qabu kan beeksise Manchester Cityin Enzo Fernandez sarara giduratti mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin haasaa eegaluun isaa ni beekama. Chelsean eda galgala akka beeksisetti hanga boruutti Manchester Cityin Enzo Fernandez mallatteessifachuudhaaf yoo barbaade paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 dhiyeessuu qaba jechuudhaan Chelsean kan beeksise boruu darbinaan garuu Enzo Fernandez dabarseen kennu jechuudhaan akka beeksisedha. The Athletic kan gabaase paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 Manchester Cityin Enzo Fernandezif kaffalee Chelseadhaaf kaffalee Enzo Fernandez mallatteessifataa kan jedhu kan eegamu ni ta'a.